Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalii Shimeemaan kan chaanaalii kanarratti yeroo dheeraadhaaf na hordofaa turtan hundumti keessan kan addunyaa guutuu keessatti argamtan jiini ramadaanaa fi ji'a nagaa fi kan jaalalaa isiniif haa ta'u jecha har'a keessummaa fi qophii addaan qabadhee isiniif dhiyaadhe akka sagantaa duraan hojjedhu barnoota idilee isiniif qabadhee dhufne keessummaan addaa ani har'a isiniif qabadhee dhufe kun maanguddoo seena qabeessaa fi ammallee nama hojjechuu danda'an nama yaada gaarii fi uummata biratti fudhatama guddaa qabanidha. Isaaniin wal isin barsiisa gamoo isaanitti ceenaa hanga dhumaatti nu hordofa. Hayyee ammamee isin keessummoota keenyaan uummata keenyaan jechuudha. Namni hedduun isin beekaa waan itti hojjetaa turtanii toohida yeroo jalqabaatiif namoota hojjetan keessaa isin nama tokko yeroo jalqabaatiif jechuudha. Toohidni muslimaa kaasittaan namni maxxansiise yeroo jalqabaatiif isinii fi nama tokko jedhama. Isa san keessa isaa bal'inaa itti naa himtu dursa maqaa keessanii fi biyya amma keessa jirtan bakka kamitti akka argamtan itti naa hima. Ayyee galatoomii. Bismillahirrahmanirrahiim. Akkuma manaa kaafte dhugaadha. Maqaan kiyya Shimftaa Tamaam Adam jedhama. Bakkeen dhaloonni kiyyaa Baalee aanaa Gaasaraati. Jireenyi kiyyaallee magaalaa Gaasaraati. Daansoodhaan akkuma gaafii naa gaaftetti yeroo mootummaa nama nyaatu kan dargiidha jechuudha. Yeroo san keessatti akka godina keenya kan Baaleetti naannoo biraallee ta'uu dhabu warroonni immoo weellisoo taatu carraa tahee namni baay'een hin jiru ture. Haa ta'u maqaa toohidaatiin yeroo san Aloo Umar itti gaafatamaa isaa fa'aa kan godinaa ture akkuma achirraa ari'ameen carraa tahee kaasetta toohidaa na dura baase. Bara 1970 keessa jechuudha. 77 carraa tahee kaasetta isaa baasee carraarraa wanni isa mudate kaasetta san inni baasullee hin barbaanne kaasetta waraabee toohida jechuudha. Toohida kana wayita waraabee mana muuziqaa yookiin bakka itti ijoolleen suphan isa kana fidan ijoolleen kaasetta san achi keessatti irraa fudhattee sirba se'anii meeshaa qabaa. Sababa sanii kaasetti sun gabaarra olee wayita namni dhaga'u sababa kaasetta sanii meeshaa ittiin wallisan jechuudha kan yookiin muuziqaadha ittiin hojjetan gitaara asii isa kana hin sirreeffadha jedhee kaasetta gara tokko ofii itti barate saniin sagalee ofii waraabee kaasetta gara tokko cinaa gara tokko jechuudha. Harargee deemee Alii Shabboo inni achittis artistii Alii Shabboo achitti gara tokko dhahee fi isaa saniin beekamtii yookiin sagaleen isaa akka addunyaatti takkiyyuu akka biyya keenyaatti sagaleen isaa gabaarra oolu. Sababa sanirraa kan ka'e anillee carraa san argadhee itti yaadee kaasetti tokko bara 1980 gabaarra oolche. Kana fakkaata. Mee yennaa san wanni isin gaafachuu barbaadu yennaa san mana maxxansaa keessatti maxxansitan immoo yennaa kaasettii kana waraabdan jechuudha. Iddoo akkamitti waraabdan haalli mijataan ni jira ture mallaqa hangam baastan gara mallaqaatti wanni isin argatan jireenya keessaniif wanni irraa buufatte jira beekamtii uummanni isin beeku kana malee jechuudha. Haala jireenya keessaniitti wanni isin waa irraa argatan wanni ni fayyada jechuun jira. Ani dhugaa sitti himuudhaaf ani faayidaa kiyya osoo hin taane yeroo sanitti nasbee kiyya dhabee osoo uummanni islaamaa takkiyyuu uummanni muslimaa sagalee kanaan wanta rabbi jedhu takkiyyuu gara rabbiitti qajeelanii namni tokkocha illee osoo ta'e tokkochi suni gara rabbiitti jecha saniin fayyadamee osoo nasbee kiyya itti dhabe jedheeti kan dalage malee kan mallaqaa jecha dalagee miti. Waan nama ajaa'ibsiisurraa manni maxxansaa hayyama yeroo san manni maxxansaallee adda qaba. Manni gurgurtaa kaasetaallee adduma hayyama qabaa mootummaa yeroo san hin jajjabeessaa akka godina Baaleetitti manni maxxansaa nama tokko qofa qaba godina Baaleetitti jechuudha. Magaalaa Goobbaa Tsaggaayee nama jedhu biratti isi tokkocha qofatu qaba.
Kanarraa kan ka'e manni maxxansaa hin jiru, manni waraabbii hin jiru. Badi mateellee itti yaannee obboleessi keenya tokko anaa fi aloollee kan dalaysiise Muhammad Amin Haji Kadir jedhama. Isaan sun yeroo san Ginniir magaalaa Ginniir ana makana godina Mobaalee kana keessa ana Ginniir jedhanii amma san mallee nama jiru jechuudha. Numara yoo Rabbi umrii nu kaa'ee. Isaan mana maxxansaa ni qabu. Mana maxxansaa qabanii mana kaasitaa qaban. Kaasit kan gurguraati moo itti waraaban mana sana? Mana sanitti waraabuu illee danda'anii, raabsuu illee danda'anii, kaasita raabsame qofa gurguruu danda'an yeroo sanitti. Sanirraa kan ka'e uummataan yoo haa taanu jennee gaafa ani kaasita kana hayyamsiisee seera guutuudhaan gabaarra oolcha jedhee gaafa tokko isa kana afaan Amaaraatti deebisinaan jedhan. Afaan Amaaraatti deebisee isa kana saansurdii yookiin sakatta'uuf wantoota mootummaa tuqu hin jiramu hin jiru siyaasaan keessa jiramu hin jiru jechuudhaaf mallaqa na kafalsiisanii mallaqa kanarratti eega mallaqa kana fudhatanii laalanii booda amanuu dadhabanii abbaa amantaa muslimaa itti gaafatamaa shari'aa bira dhaqee gaafannaa sirriidha moo sirrii miti wanni kun jedhanii deebii akkasii nu deebisanii isa birallee dhaqanii sirriidha wama shari'aa keenya keessa jiru jedhanii kaffaltiidhaan jechuudha innummaan sunuyyuu ani waa argachuu miti. Barri kun bara meeqa keessa? Bara 1980 jechuudha gaafni nama kaasete kana baasu. Gaafin kiyya kan biraa maalinni isin qophii ni qabdu yoo amma hojjechuudhaaf jechuudha yoo carraa hojjechuu argattan ni dandeessanii hojjechuu ni barbaaddu maaltu isin barbaachisa kanaaf akka yaada keessanitti mee yoo kan barbaaddan ta'e jechuudha akka yaada keessanitti uummanni kun isin nama duraan hojjetee nama turree banee kanaaf uummanni kun haala kamiin isin qeebaluu qabamee isin qophiin isin qabdan maal qopheeffatanii qabdanii dursaa garuu hojjechuu ni barbaaddu galatoomii dhugaatti carraan kiyya lama ture duraan dur keessaayyuu gaafuma inni kaasete baasee irraa ture sanuyyuu namni hin du'anii wantoota akkanaatii jedhee namoonni tokko tokko warroonni akkasitti nu gaafatan illee jira. Nuti ani akka nama tokkootitti tokko baadiyyaa keessa jiraachuudhaan namni nu gargaaru jiraachuu dhabuudhaan manni waraabbii qarshii guddaa mallaqa guddaa waan nu gaafatuuf sababaa kanarraa kan ka'e ilmaa maal jedhe yeroo ammaa kana tokko mirgallee argannee jirra maas miidiyaan tokko warroonni sagalee muslimaa kana faffacaasee uummata muslimaa gurraan gahaa jirullee jira. Ani inumaa carraa kiyya kana osoo rabbi nama biraatii dabarsee kennee warroota sagaleen isaaniitii fi beekumsa kiyya kanarra jiru. Kiyya kanallee itti ida'amee fi namoota sanii kenne kan jedhuuf carraa akkasii ture. Ammas ammallee barsiisa quraanaa amantaa muslimaa irra waan tureef osoo carraa akkasii kana kan argadhu taate haalli kanaa mijaa'u taate jireenya kiyyaa fi haga rabbi na jirees osoo sagalee kiyya kuni uummata bira ga'ee nama tokko sababaa kiyyaa rabbii karaa amantaa islaamaa kanatti naa qabsiisee yaada qaba. Ayyee yaadni sirnaa kennitan baay'ee gaariidha. Uummanni Oromoo uummanni hordoftoota amantaa musliimaa ta'an ji'a Ramadaanaa keessa jiranii ji'a Ramadaanaa kana ilaalchisee wanni isaanii jechuu barbaadan yoo jiraate isaaniin jedhaati. Sana booda haala gargaarsaa ilaalchisee jechuudha. Uummanni kun ani akka miidiyaa koo fi akka mataa kootitti namni kun nama seena qabeessaa fi nama yeroo jalqabaatiif waan kana hojjetanidha. Kana booda erga isaan kan hojjetanii booda isaan fakkeenya godhatanii namoonni gara aartii muuziqaa irraa gama waan kanaatti ce'an nama hedduu jiru. Isaan fakkeenya isaan kennuu hin danda'anii nama hedduu intarvii kana dura waan natti himaniif jechuudha. Kanaaf uummanni hordoftoota amantaa musliimaa fi namni Oromoo kamiyyuu namoota akkanaa kan kaleessa gama adda addaatiin gama qabsootiinis ni jira. Gama qabsootiinis uummata kana cinaa nama dhaabbataa turanidha. Har'a nama dagatamuu hin qabne anis iddoo isaan jiraatan irraa fagoo waan hin taaneef intarvii kana godhee fi uummanni kun kana beekuu qaban jedha. Isaan mee ji'a kana ilaalchisee jiini kun ji'a Ramadaanaati waan jechuu barbaadan isin haa jedhan. Wanti tokko wanti osoo uummata keenya uummata saba kiyya gaanii Oromooti yaani dabarsuu qabu tokko wantoonni achi keessatti na mudatee fi wanni achi keessatti dalagee jira. Gaafa saansurdii godhamee isa kana afaan Amaaraatti deebisiiti kenninaan jedhan wabii waaminaan jedhan. Wabii waaminaan jedhan kana keessatti maal irratti waamaa jedhee yommuu ani gaafadhu yoo wanni mootummaa tuqu
kana keessa kan jiraatu taate waan mootummaan si godhe hin deebiftaa deebii kennitaa jedhaniin wantoota san keessatti waan jedhan. Ani rabbi natiisuu keessatti kaasetta jecha wannoodhaan sanniin keessaa jechuudha zeemaan tokko inni tokko jechuudha sagalee takkaan kan dabarse siyaasaadha inni uummatammaan isaatu kadhaa rabbii keessa tahee waan isaan hin beekne kan irraa isaan sodaatan keessaa inni suni ammas jechuu danda'a sagaleedhaan ayyee hin jaalattaa miti ayyee Allahu Allahu nu yaachisini waan kenna malee nu nyaachisini ba'aa nu dandeenye nu baachisini isin jettu tuni waa sadi of keessaa qabdi. Baay'ee bareeda. Allahu Allahu nu yaachisiniini ilmi dhiiraa akka hin dhalanne yommuu haati bihiraawiitti dirinnaaf jechuudha. Yommuu haati osoo ilmi dhiiraa naa dhalachuu baatee jettee itti yaaddu jechuudha. Nu yaachisin jechuun kiyya suni kan waan kenna malee nu nyaachisin jechuun amraachiidha. Amraachii lafa ambaa qabeenya nama tokkoo haqa malee abbaa irraa fudhatanii abbaa qabeenyaa sanirra warroota hojii dhabeeyyiidha waan kennaniif waan kenna malee rabbii kiyya akka nu nyaachifnee isa jedhu san garadhee jechuudha isan keessatti. Ba'aan nu dandeenye nu baachisin jechuun mangistuu Hayilamaariyaam isa nurraa buusii isa jedhu san. Kanaaf rabbi wantoota jecha sanillee achuma keessatti narraa dho'isee jala na baase. Kanaaf carraan akkasii sunillee nurra taree jechuudha. Seenaa baay'ee gadfagoodha. Isa kana miidiyaaleen gurguddaanis isaan bira dhufanii waan kana akka gaafatanii fi waan hedduun akka gargaaran abdiin qaba. Amma ji'a Ramadaanaa kana ilaalchisee kan jedhu gaafii kana xiqqoo ummata amantaa muslimaatiin waan tokko erga jettanii booda haalli jireenya isaanii maal fakkaata gama jedhutti keenaa amma dursinee gabaabsinee isinitti jenna waan ji'a Ramadaanaa kana maal jettiin? Wallahi ji'a Ramadaanaa kanarra waan na gammachiisu hin jiru. Carraa tahee guyyaan nama uummataati har'a na yaadachiisuudhaaf na waamtee iddoo kanatti ummanni muslimaa kun akka dhaga'u biyya hundattuu jettee na dabarsite kuni kaasituma kiyya kanallee ji'a Ramadaanaa kana keessa waraaba. Gaafuma jalqabaa sanillee jechuudha. Bara 1980 gaafa waraabu gaafni kun. Umrii kiyya xiqqeennaanii isa kana kan itti yaadee dalagee jechuudha. Warroonni achi as nu biraa dhume ani gaafsan anuu daa'ima har'a ilmi kiyya haga ani gaafsan dalagu sanirra jira jechuudha. Carraa ta'e. Kanaaf wanni guyyaa kanarra nu gammachiisuu fi wanni na jaalachiisullee waan hin jirreef gammachuudhaan warra waan agartanii jiini Ramadaanaa kuni qabu argatu rabbiin anaa fi isinillee haa taasisu jecha yoo fedhiin keessan na bira kan jiraatu taate numararra ammoo rabbi bira yoo kan jiraatu taate anis sagalee kiyyaan ufillee yaadachiisee isinillee yaadachiisuu waan yaaduuf rabbi nama san nu haa godhu jechuu isinii hawwaa jechuu barbaade. Galatooma amma maalinni wanti isinii jechuu barbaadu inni xumuraa jireenya keessan maal fakkaata bakki isin jirtan amma naan magaalaa kana dhufu magaalaan kun magaalaa xiqqoo haalli jireenyaa mijataa ta'ee miti waan yaadan kanallee mijeeffachuudhaaf magaalaa kana keessa ta'anii humna guddaa barbaadaa socho'anii sagalee isaanii uummata biraan gahuudhaaf waan guddaa barbaada jedheen yaada akka kootti isin maal jettanii waan kana jechuudha haalli jireenya keessanii maal fakkaata itti deemuudhaaf dandeessu akka mataa keessanii itti deemuudhaaf ni dandeessu. Akkuma amma jette kana wallahi alhamdulillah haalli magaalaa keessa jirruutii fi naannoon jirru kun baadiyyaadha. Jireenya baadiyyaa kana keessattuu namni riskii fi wanni marrinuu yoo akka rabbitti itti namaa qoodetti wanta nama rabbi namaa kenne irratti wanta rabbii kenna faarfatan ta'a. Haa ta'u haalli hojii artistiidhaa yookiin ammoo kaaseta baasuudhaa kun takkiyyuu wantoota adda addaa dalaguudhaa kun qabeenya nama gaafataa haala mijaa'ina lafaa nama gaafataa naannoo nama gaafataa kun marrinuu hin jiru. Wanni haga ammaatti nama keessaa badheetti nu hambisee namni gaafasan hin jiru. Har'a ol bahee mul'atee obboleeyyan keenya jechuudha. Nama biratti dhageettii yookiin beekumtii ittiin godhate haalli isaa mijaa'uu fi rabbi isatti aanjessuudha. Kanaaf ani wanni kadhadhu yoo haalli mijaawaa rabbi naa mijeessee naannoo kana osoo hin taane naannoo biraatitti yookiin gargaarsi adda addaa kanaa jiraatu taate yoo ammallee rabbii kiyyarraa wanni kun hayyama rabbiin kiyya akkuma gaafa duraa sagalee kiyya mul'isanitti kan argadhu taate wanni ani yaadnee fi wanni ani hin dalagne hin jiru iddoo tanatti wannummaan na dho'isee
haga ammaatu beeksisa na dhabsiise wantoota kana jedhee yaada. Okey, baay'ee gaariidha. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee nama 5 qaba. Ijoollee dhiira 5? Dhiira nama 4 qaba, dubartii takka qaba. Amma qophiin keenya kanarraa kana fakkaata. Sagantaa kanarratti ilaalee isinitti deebiidhaaf ni yaalla. Isin jajjabaadhaa, eebbisinaa gargaaruu isin bira haa ta'u waaqni keessan. Akkuma duraan jalqabdan san uummata kana ammallee tattaaffiin keessan yennaa wanni sagalee itti waraaban hin jirretti badhee teenyee waraabnaa dhuunfatti baanee sagalee sana waraabnee haala sanii kaasitti sanii yennaa sanitti maxxansinee wanni jedhu irratti himtanii ture. Kanaaf zamana kana keessa immoo waan kana hojjechuu dadhabuun zamanni kun xiqqoo ol ta'ee jira, yeroo gaariidha, haala mijataatu jira. Yennaa kana keessa immoo sagaleen keessan uummata irraa fagaachuun kun nama yaachisaa, uummanni illee isin kan uummataati kana booda uummanni itti yaaduu qaba jedheen yaada. Kanaaf turtii keessaniif baay'een galatoomaa isin jedha. Baay'ee galatoomi isin jechaa wanni nama sitti maddu qabu dhaloonni duraan kan duraanii na beeka ture sagalee kiyyallee kan ammaa kun haalli namni qarootummaa irraa ka'een isaayyuu miti jechuudhaan takkiyyuu kijiba jechuu waan danda'aniif sagalee kiyya sanis kan duraanii naa dhageessiftee warroota amma beeksisa goonuuf kana turbii itti aantutti yookiyyuu yeroo itti aanutti kaasetta haarawaaf akka na dhageeffatan nama sarrabbii akka nu godhu kana si gaafadhaanis. Hayyee hordoftoota keenya turtiin isaa waliin goone asumarratti raawwata. Amma viidiyoo kana gara dhumaarratti jechuudha. Gara dhumaarratti sagalee isaanii manzumaa isaan yeroo san baasan jechuudha. Isa san isin dhageessifna. Amma waa'ee isaanii namoota tokko waan isaanii waan seenaa namoota seenaa isaanii beekan yennaa san kaasitti isaanii warra dhaggeeffataa ture isaan dubbisna. Gama isaanitti ceenaa isaan waliin turtiin goonee asumarratti raawwataa. Galatooma. Baay'ee galatooma. Akkam jirtu? Nagaa jeenii sommaa kun akkam? Bareeda. Hayyee amma sheemiftaa tamaamni beektanii waa'ee isaanii irratti waan tokko isin gaafachuun barbaada. Dursa maqaa keessanii fi waa'ee sheemiftaa waa'ee isin gaafadhu maqaa keessan uummataaf hima. Ani maqaan kiyya Tajuddin Muhammad Nur jedhama. Gandi dhaloota kootii Abbuu Qamadiidha. Aanaa Gaasara jechuun Dina Baalee. Sheeka duraaniin kan hin beeku bara 1980 keessa jechuudha. Dhuma darbii irra kaasetti isaanii katoolikii jechuudha. Bakka cidhaatitti bakka walgaa adda addaatti jechuudha. Yegguu namni wallee malee waan adda addaa caqasu malee toohin hin jirretti kaasetti isaanii xiqqeenna tahee wanni ittiin dhageeffatan bara hin jirre keessa jechuudha. Ganda namaa deemee bakka cidhaa fa'aatti toohida isaanii dhageeffatan turre. Duraaniin isaan wanni kaasetti isaanii irratti suuraa isaanii ilaalee hin beeka malee isaan hin beeku ture. Isaan barachuuf yeroo gabaabaa keessa sababa kaasetti yeroo sanii jechuun suuraa isaanii ijoollummaa kootii ilaalee isaanii irratti. Hayyee baay'ee gaariidha. Sheemiftaan sagalee duraaniiti. Sagalee jalqabaati gama toohidaa kanaan amma uummata irraa fagaatanii jiranii haala adda addaatiin haala iddoo jireenyaatiin haala jireenya isaaniitiin waan adda addaatiin fagaatanii jiranii isaan dubbisnee turre. Amma mee isin sheemiftaan zamana ulfaataa keessa waan san dalaganii zamana akkanatti wanni marti mijaa'ee kana sagaleen isaanii isin bira dhabamuun maaltu isinitti dhaga'ama? Kun baay'ee nutti dhaga'ama. Sheemiftaa ani akka ittiin beeku jechuudha. Osoo yeroo namni waaqa qarqaaru ka jiraatu taate nama akkanaa kana yeroo sanitti yeroo cinqaa jechuudha. Yeroo amma kaasettii toohidaa namni yoo baasu kaasettii biraatis akkasuma yeroo baasu yeroo namni naannessamu keessatti jechuudha. Sagalee islaamaa ta'anii jechuudha. Uummata baay'ee fayyadanii turanii namni waan adda addaa godhataa ture. Yeroo sanitti dukkana keessaa nama gara tokkummaa rabbiitti nama waamaa turanii garuu biyyi keenya waan dhiibbaa keessa turteef namni keenyas irra caalaan isaanii namni nama gargaaruu danda'u dheefa biyya alaa keessa waan deemuuf namni biyya keessatti hafu irra caalaan isaa namni miskiina qofa waan taateef yaannee waan goonu dhabnee malee silaa baay'ee yaada nutti ta'anii turan jechuudha. Nama silaa yoona kaasetta biraa baasanii uummataaf bu'aa guddaa buusanii turanii garuu haala maatiitiin haala jireenya isaatiin haala adda addaatiin asitti hafuun isaanii sagaleen isaanii amma waan adda addaa miidiyaa adda addaa irraa dhabamuun isaanii kun
baay'ee nu gaddisiisa. Dhugamatti isaanirra miidiyoota baay'atee miidiyaa islaamaa kan baay'ate kanarrattu silaarra nama achi mul'ataniitiin uummata gorsaa baay'ee kennan jennee yeroo eenyutti garuu haala adda addaatiin asitti hafuu isaanii kana baay'ee gaddina isaan qofa sun ofittuun gaddina jechuudha. Baay'ee gaariidha turtiin nu waliin goone jiini kun ji'a ramadaanaati. Uummata muslimaa addunyaa guutuu keessa jiran uummattoota nu hordofaa jirantu jirani isaaniin ni dhaamsa tokko gaariidha. Dhaamsi an qabu Oromiyaa kana keessa jechuudha biyya keenya biyya Oromiyaa kana keessa namni akka sheekaa ulamaani namni baay'ee hedduutu dhokkateetiin hin jira namoota akka isaanii godina guutuu irraayyuu jechuudha soqaniitiin nama rakkinni adda addaa da'uutti deebisee ka dhibeen da'uutti deebisee jira namoota akkasii waamaniitiin ulamaa gurguddaa akkanaa kana waamaniitiin miidiyaa adda addaatitti dhiyeessanii qarqaarsa osoo godhanii rabbi biraallee jazaa waan argataniif ammallee hamilee uummataallee waan ta'aniif qarqaaramuu qabanii namni akka qarqaaran. Turtii keessaniif baay'ee galatama. Ramadaana gaarii. Hayyeekaa hordoftoota keenya ammas isaan maqaa isaanii isinitti himanii isiniin walaa baranii isaan illee waa'ee Sheek Miftaa waan tokko tokko waan himantu jira isaan gaafii gaafachuu qabnu ni gaafanna nu waliin tura. Maqaa keessanii fi iddoo jireenya keessanii uummata keenyaaf. Maqaan kiyya Haji Idriis Ismaa'il Abubakar jedhama. Bakki ta'e itti dhaladhee ollaa isaanii ganda Itayyoo jedhama. Erga sanii ammoo deemee magaalaa Gaasaraa ture jechuudha. Ammallee magaaluma Gaasaraa jiraatan jechuudha. Sheek Miftaallee magaalaa Gaasaraa jiraata. Sheek Miftaallee magaalaa Gaasaraa. Hayyeekaa haalli jireenya Sheek Miftaa maal fakkaata dabalataan immoo Sheek Miftaa hangam tokko wal beektanii baranii qarra wal beektanii isin jechuudha. Sheek Miftaa nuti deebiitiin nuti bicha osoo hin ta'in akkuma warroomaatitti akkuma gandoomaatitti biyyoomaatitti sirriitti abboonni keenya nullee waliin naannoo tokkotti guddannee sirriitti wal beekna akkaataa isaaniillee beekna diini isaan kadhanillee beekna hin beekna. Hayyeekaa mee Sheek Miftaan namoota yeroo jalqabaatiif toohida kaasittaan baasanii gurra uummataatiin yaa'anii nama xurree jalqaba gama toohidaa kanaan gama amantaa musliimaa kanaan sagalee kaasittaan baasanii afaan Oromootiin zaman ulfaataa keessa uummata biraan gahan jedhanii waan itti himaniif namoonni adda addaa isin mee gama keessaniin hangam beektu waan kanarratti maal jettu? Dhugumatti waan Sheek Miftaa baay'ee garaa nama nyaata. Nuti yeroo ammaatii miti yeroo deebi'ee astaree yeroo wayyaaniitii yeroo dargii jiru yeroo waan inni deebi'ee amantii yoo sooshaalizimii waa'ee amantii ta'uu nama dubbata yeroo san keessatti uummata keenya dukkana keessaa baatu amantii qabsiisuuf an dhugumatti yeroo san namni wayita isaan kaasee tasan baasanii jiraatanii jenneetu yaanne Rabbiin isaan jiraachisee kaasee tasan baasanii gurra uummataatiin gaanii uummanni kaasee tasan irratti sirriitti gammadee bakka akka nu beeynutti bakka du'aatitti bakka jedhaatitti wanni sun itti gammadame nu yoo kaaseen sun dhagaamu akka jiru martiin bo'o akka imimmaan qabachuu hin danda'u nuti baay'ee itti gaddina wanni sun isaan har'a deebi'ee akka namoota biraatitti kunuunsifamame bakka tokko ga'uu dhabu nuun gaddina maal akka ta'e illee hin beeknu. Sheek Miftaan gargaaramanii sagaleen isaanii kun gurra uummataa biraan akka ga'uuf uummanni kun maal godhu qaba uummanni islaamaa maal godhu qaba uummanni Oromoo isaan kan Oromoodhaan illee qabsaanii jiranii toohida kana keessatti jechoota qabsoo keessa galchanii akka qabsaa adda addaa nama Oromooti hanga danda'an dhiibanii jiranii yeroo ulfaataa san keessa uummanni kun Sheek Miftaa bira haala kamiin dhaabbachuu qaba jechuudha. Ani dhugumatti uummanni bira dhaabata sirriitti deebi'eetiin asiin durallee bira dhaabata ammallee bira dhaabata. Sheek Miftaa jechuun nuti waa'ee amantii bichaa osoo hin ta'in dhugaa yoo dubbannu taate Oromoo kaka'umsa Oromoo irratti akkaataa deebi'ee itti kakaasan Oromoo maali amma wanta kaasite isaanii yoo yaadan sirriitti sagaleen isaanii gaariidha. Ammallee deebi'eetiin waa'ee amantii qofa osoo hin ta'in keessa galchanii waa'ee tokkummaa uummata Oromoo waa'ee namni yoo waliin jiraate deebi'eetiin gaara bahu yoo ammoo addaan faca'eetiin hin jedhe kuma tokkotti hin oolu waa'ee deebi'ee diinii irratti illee addaan faca'an deebi'ee deebi'eetiin rabbi irraa jazaa argachuu hin dandeenye waa'ee Oromummaa irratti illee yoo deebi'eetiin addaan faca'an bakka tokko ka'uu hin dandeenye hiroo nama nyaataa san keessa nafsi ofii kennanii akkasitti deebi'eetiin haga humna ofii
caaraa turan lubbuu fi kennanii jiru. Hayyika jiini kun ji'a Ramadaanaati. Uummanni kun nama kana cinaa ni dhaabbatu jedheen abdadhaa sagaleen isaanii gama gurra uummataatti ni deebi'a jedheen abdadhaa. Mee jiini Ramadaanaa kun isin akkam jirtu yaada keessan uummata muslimaa addunyaa guutuu keessa jiru uummata intarviyu keenya dhaggeeffataa jiran kanaaf jechuudha. Ergaa tokko dhaamsa tokko dabarfadhaa jiran jedha. Ani dura galatoomaa ulfaadhaa rabbi jannatan jazaa isin yaadeemu namoota waan kana kaase nama deebi'eetiin awwala islaamummaa jechuun ni danda'ama jechi isaanii jechoonni isaanii nuti akka kennatti akka naannoo kennatti awwala islaamummaa waa'ee tawhiidaa dhiisii waa'ee baarooti namni dubbatu waa'ee wallee adda addaati namni kenna biyyi kenna qabee baaroo kanarraa yeroo sanitti gara tawhiidaatitti gara tokkummaatitti jijjiiree namni akka deebi'ee oromiyaatitti mul'ise sheekita rabbiin jannatan jazaa isaanii adeemu ammaaf ummata keenya ummata muslimaa deebi'ee warra waan kana kaase galatoomanii ammas illee nama dhukatee ammas illee dandeettii guddaa qaba amma hanja adda addaatiin ammallee saahiba buzuuraa abbaa ijoollee ta'uudhaan ammallee deebi'eetiin duniyaa rabbi abbaa fedhetti kennaa kana nama isaan gargaaru dhabaadhaan duubatti hafanii namoonni har'a deebi'ee waa jedhanii fagaatan kuni nama jalqaba isaanirraa deebi'eetiin fudhatan ta'uu ni yaadannaa hin beeyna ammallee rabbiin bira jazaan isinii haa ta'u gargaartanii faayidaa islaamaallee faayidaa ammoo deebi'eetiin ummata keenyaallee akka deebi'een ta'a yoo isaan gargaaramanii deebi'eetiin waan dalagan san irratti deebi'an wanna guddaa irraa arganna jedhee yaada isinillee galatoomaa ulfaadhaa itti jabaadhaan illee isin moggaa jirra jenna. Ulfaadhaa isin. La ilaha illallah. يا أحد يا صمد يا الله لا إله إلا الله يا حكيم يا عظيم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما لا نجلمي يا مدينة الزمي لا إله إلا الله يا قادر يا ظاهر يا الله لا إله إلا الله يا رشيد يا صبور يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما لا نجلمي يا مدينة الزمي لا إله إلا الله أبشر